teknolojii haarawaa AI amma dhufe kanaan gara duubaarratti argamti. Meeshootiin dulloomaan kabar irraa dhume gara Afrikaatti gatama akka nama meeshaa mana keessa fayyadamee balfa yookiin qoshaashaatti gadi haru Afrikaatti gadi harama ture. Hagar'aatti kana keessa jirti. Hiyyummaa Afrikaa keessa waan jirtaniif, waan keessa jiraattaniif, waan argitaniif qorannoo addunyaa isin himuun hin barbaachisu. Isin mataa keessan ni beektu. Gara qabxii lammaffaatti yoo tarkaanfanne qabeenya Afrikaan akka addunyaatti qabdu qabeenya uumamaa haa ilaallu. Afrikaan ardiilee addunyaa keessa jiran keessaa qabeenya uumamaatiin akka addunyaatti tokkoffaadha. Kana eenyullee mamuu mormuu fi shakkullee hin danda'u. Qorannoolee addunyaati. Fakkeenya dhimma waa'ee qonna lafaa haa ilaallu. Qonni addunyaan tun hirkattummaadhaan sadarkaa wantoota addunyaan tun ittiin jiraattu keessaa qonna. Akka qorannoon akeekutti lafti qonnaaf ta'u hektaara biiliyoona 1.5 addunyaa irratti argama. Kana keessa lafti qonnaa Afrikaa keessa jiru parsantaan 60 ka addunyaa guuturraa parsantaan 60 Afrikaa keessatti argama. Biyya lafa qonnaa gahaa fi dachaa lammii baay'ina as keessa jiraatu gahu caalu qabaataa garuu qamadii fi garbuu bituudhaan waan nyaatan alarraa gara Afrikaatti galchuudhaan waggaatti doolaar Ameerikaa biliyoona 35 alatti dhangalaafti jedhama. Qabeenya uumamaa Rabbiin isii badhaase keessa gara albuudaati yoo ilaalle wantoonni silaa addunyaan tun fayyadamtu parsantaa 90 keessattuu oomisha konkolaataatiif oomisha mobaayilaa addunyaan tun guutuun harkaa qabduun wantoonni albuuda jedhamu kan mobaayilii irraa hojjetamu baatiriin konkolaataa irraa hojjetamu harki 90 Afrikaa keessatti argama. Fakkeenyaaf Koongoon qofti pilaatiniyeemii baatiriin irraa hojjetamu parsantaan 60 isitti argama. Waa'ee gara albuudaa fakkeenya warqii dhangala'aa fi warqii gogaa jedhamu fakkeenya almaazii warqiiwwan adda addaa biyyoota keessatti Aljeeriyaa biyyoota akka Naajeeriyaa Jazaa'ir afaan Arabiitti kan jennu jechuun Aljeeriyaa Maaliin biyyoonni akka Koongoo warqii fi wantoota reef dubbanne pilaanetineemii qabaachuudhaan sadarkaa addunyaa keessaa parsantaan 60 akka addunyaatti biyyoota mamaqaadhaa kana keessatti argamu. Warqiidhaan South Afrikaan yookiin Afrikaan kibbaa Suudaan biyyoota warqiidhaan badhaadhan keessaa akka addunyaatti beekamu. Garuu jireenya warqii isii keessaa osoo haramu jiruu dhoqqee jiraatu. Jiruu dhalli namaa hin jiraanne jiraatu. Fakkeenyaaf qabeenya gara humna namaatitti yoo ceene qabeenya addunyaa kanaa meeshaa albuuda lafaa qotan qofaa miti. Oomisha oomishanii gurguranii galiin isaa mallaqaan namaa deebi'u qofaa miti. Meeshaan diinagdee guddichi ilma namaati. Warqii kan baasu nama malee warqiin nama hin baasu. Kanaaf ilmi namaa warqii caala. Albuudni takkaa ilma namaa barbaadee hin beeku. Ilma namaatu albuuda barbaadee baasa. Qabeenyi guddicha addunyaa kanaa dhala namaati. Qabeenya kana qabaatuudhaan addunyaarraa Afrikaan sadarkaa ol aanarra jirti. Ilmi namaa Afrikaa keessa jiru biiliyoona 1.4. Kana keessaa parsantaan 60 dargaggoota umriin isaanii waggaa 25 fi 25 gadiiti. Qabeenyi parsantaa 60 osoo gara investimentii fi hojiiwwan daldalaa, hojiiwwan oomishtummaatti bobbaafame akkuma isin hundi keessan beektan Chaayinaan ilma namaa akka kophaa biyya tokkootti qabaachuudhaan sadarkaa addunyaa ol aanarra jirti. Biiliyoona 1.3 haga 4 qabdi ilma namaa Chaayinaan. Ilma namaa isii keessa jiraatu hunda gara hojiitti waan bobbaafteef har'a ardii nuti jiraannu tana keessa qabeenyaan Ameerikaatti tan aantu kokkee Ameerikaa qabdee har'a kallattii waraanaatiin siyaasaatiin wantoota silaa teknoolojii jedhamu Ameerikaa huutee harkaa qabdu Chaayinaadha. Ilma namaa baay'ina sadiitti fayyadamteeti. Afrikaan humna namaa qabaachuudhaanis sadarkaa hagana gahu qabdi. Qabeenya Afrikaan uumamaan qabdu albuudotarraa humna namaa irraa fakkeenyaaf akka reef dubbannetti lafa qonnaa bal'aa akka qabdu Afrikaadha jenne.
wantoota silaa qabeenya osoo itti fayyadamanii gara qabeenyaatti jijjiirame hiyyummaa Afrikaa irraa kaasu keessaa Afrikaan qabdu keessaa tokko laggeeni. Lagni guddicha Afrikaa keessa jiru tokko laga Kongooti. Kongoon